Innagamu ijoollee wallaggaa jirtu ijoolleen arsii jirtu ijoolleen tuulamaa jirtu ijoolleen maccaa jirtu eessa jirtu boolee jirra jedha eessa jirtu boolee jirra jedha eessa jirtu 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 innagaamu duuba sana jirtu ijoolleen oromoo jirtu ijoolleen tuulamaa jirtu ijoolleen maccaa jirtu ijoolleen booranaa jirtu ijoolleen tuulamaa jirtu ijoolleen baareettuu jirtu eessa jirtu nagaamu boolee jirra jedha eessa jirtu geerar naan jettu geerar naan jettu meeka'ee taleelure badi naan jettu meeka'ee qajeelure ani maalan geeraraa tanoo yaada yeelala dhiirri geerareen quufne hidhaa qaallittii jira dhiirri geerareen quufne hidhaa qiliinxoo jira dhiirri geerareen quufne hidhaa karchallee jira karchallee amboo jira anoo maalan geeraraa tanoo yaada yeelala ya joollee banneen rakaa gurrabbaa ganneen rakaa oromoon maalum godhere maalum gochuu didere yaallee hamma dandeenyu yaalle hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf yaalle hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf obsuun waanuma jiru obsuu waanuma jiru obsine amma obsa erga sodaa fakkaate ka'een ishiitti cabsa nan dhoowwiinaa nan dhaqaa iddoo yartuun nu nyaarte amma isheen geessu laala akka lamuu nu nyaarrit biyyeetti ishii dabala ya ijoollee biyya kooti ya ijoollee biyya kooti hundumtuu naadhoo kooti hundumtuu naadhoo kooti sa'a keenya ishee burree sa'a keenya ishee burree ishee ribbiif kennine gaadi'anii elmatan baramee qanuuf galchuu didan malee yoon beekne dubbii keessaa akka ramacii ibiddaa irra keessa dibanii nu gubuuf ayyikka yaadan rabbumaaf turre malee rabbumaaf jirra malee rabbumaaf jirra malee rabbumaaf jirra malee harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse innagaama harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse addaggeen safuun beektu ya qeerroo addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee
beekuuf bar shororkaa'u nu beekuuf bar shororkaa'u kanaaf garaa jabaatu irreef humna qabaniin ijibbaata falmatu nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii. Egaa shamjiltoo kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya qophii tibbana kanaa qabannee dhiyaannirraa odeessaalee adda addaa kan isiniin dhageessifnu ta'a. Zaak Dubee wajjin gama teeknikaatiin immoo Mahaddi Juneeddin wajjin argama. Hacaaluu Hundeessite kan amma dhageenye akka ramacii nu guban jedheeti waggaa 2-3 dura kan inni sirbee har'as akka ramacii ummata Oromoo sirni nama nyaatanii gubaatuma akka jirudha kan mul'atu. Egaa Hacaaluu Hundeessaa kan akkanatti qeerroo kakaasee 4 kiiloo tissito'ani jedhee Oppiidiyoo gabrummaa jalaa baasee 4 kiiloo yookiin masaraa Minilik keessa warra kaan keessa isa tokko. Har'a kan akka Hacaaluu Hundeessaa nyaatanii kan akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Koloneel Gammachuu ayyaanatii fi kan akka lammii beenyaatiif kan fakkaatota kaan hidhaniiti qeerroo nu dhaqqabii jechaa jiru warri Bilxiginaa yookiin Oppiidiyoon kaleessa yeroo Hacaaluun faa 4 kiilootti sito'ane jedhanitti egaa gooftaan ishee TPLF ture. Har'a immoo gooftaa jijjiirrattee warra finxaaleeyyii immiyyee yookiin immoo ekeraa nugusoota abbaa godhattee yookiin immoo jalatti galuudhaan uummata Oromoo fixaa jirti, qeerroo Oromoo adamsaa jirti. Gaafa immoo muddamtee jettu keessattuu gama kaabatiin warra TPLF keessan immoo waraana bilisummaa Oromootiin yeroo sardamanii jiruun qeerroo nu dhaqqabee jedhanii waamaati jiru. Hiriirri iddoo adda addaatti adeemsifamaati jira. Kaanis kan qindaa'etu jira. Egaa bifuma kanaan immoo Adaanech Abeebee tarii yoo Abiyyi Ahmed biyyaa baqatee iddoon qabadha jettee kan qophaa'aa jirtu isheenis Finfinnee keessatti hiriira mormii waammattee turte har'a. Hiriirri mormii sun immoo gara mormiitti jijjiiramuudhaan sirbituun tokko kan isaan amanatanii turani waan sana jijjiiruudhaan waan isaan qopheeffatan hundumaa bishaan jalaa itti naqe. Kanas kan ilaallu ta'a har'a Zaak Dubee wajjiniin gara Walloottis imaluudhaan uummata Walloo diroonidhaan reebamaa jiru, xiyyaaraan reebamaa jiru, hospitaalillee toonafin namni karaarra jiru toonafin yeroo ammaa kana reebamaati jira yookiin haleellan boombitiin reebamaa jira. Gubbaadhaan xiyyaara jalaan immoo finxaaleeyyiin itti duulati jiru. Kanas kan ilaallu ta'a. Zaak kanaaf immoo Zaak simbeeksiseeti sododaan gara sagantaa keenyatti darbina. Hanga dhumaatti nu wajjin turan siniin jedha Zaak. Egaa akkuma beekamu dubbiin gara Maqaleetiis jaarsummaan gara Maqaleetti ergamee jira. Maartin Griffin fi Olusegun Obasanjo Maqalee jiru. Maqalee maaliif deemanii jaarsummaa intu ergatee achi deeman kan jedhus kan ilaallu ta'a. Maartin Griffin fi Olusegun Obasanjo har'a Maqalee galuu isaanii miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiru. Maaliif achi ergamanii maaliif achi dhaqan kan jedhu inni ilaallaa. Keessattuu dhimma Walloo keessatti yoo kaafnu uummanni keenya uummanni Walloo bara dhufaa darbaa hunda sirnoota dhufaa darbaa hundaan miidhaan guddaan irra gahaa dhufe. Amma immoo diroonii Bilxiginnaatiin rukutamaa jira. Dheengadda Cundhurichi Shimallis Abdiisaa uummanni Walloo waraana shaneetii fi waraana juntaatiin akkana godhamaa jira. Maal jedhee yoo dubbatu dhagahaa turre. Uummanni Walloo ija isaaniitiin kan argane diroonii mootummaatiin rukutamaa jiraachuu isaanii arginee jirra. Mee gara dhimmoota itti aanuudhaan darbin dura weellisaan akka malee hidhataa turan weellisaan 4 kiiloo beeta mangistii keessa deddeebisanii weellisiisaa turan tokko har'a gudii isaan godhee jira. Achi booda deebi'anii egaa waan adda addaa dubbataa jiru. Iqirtaa xayyaqee maal godhee hidhamee wanti adda addaa dhagahamaa jira. Jechi jalqabaa jechuma afaanii baatee achi boodaa jirtu ta'ulee sodaatiin dhuftu akkuma jirutti dhiifne. Lola obboleewwan jidduutti adeemsifamuu fi ani sirbu lola obboleewwan jidduutti adeemsifamuu fi ani dhaqee waraanu obboleewwan jidduutti dhiiga walitti hin dibu jedheeti likki isaaniitti mee jira. Warra Oromoo ta'anii weellisoota Oromoo ta'anii sirna kana jala deemaa sirri kun waan hin lufne itti fakkaate ummata Oromoo irratti waraana waamanii ummata Oromoo bifa adda addaatiin qoqqoodaa jiraniif waan barumsa guddaa ta'uu danda'utu har'a dirree addabaabaayii masqalaatti darbe jechuudha.
mee waan achitti ta'e sana daawwannee immoo walitti deebine yookaan Dajanee dursitee wanti jettu yoo jiraate carraa siif hin kenna. Sanumatti darbinu Zaak booda itti deebi'a. እኔ አልዘፍንም ልዘፍን አይደለም የመጣሁኝ በደስታውን ባዘን መስፈን ብቻ ነው እንዴ የሚዘፈንና የማይዘፈን ቃል ይወቃ እኔም ራሴ የቱ ጋር ቆመ ልስፈን የቱ ጋር ቆመ ልዘምር የቱ ጋር ቆመ ልናገር እንደዚህ ተጣባል ሰፈሩ እኔ ምዘፍነውም የለም ምናገረውም የለም በዘፈኑም ካልተማረን በመዝሙሩም ካልተማረን ምዘፈን ነገር የለም አሁን ምዘመርም ነገር የለም በመዝሙሩም አልተማርንም በቤተ ክርስቲያን በሚያስተምሩ በቄሶችም አልተማርንም በፕሮቴስታንት በሃይማኖት አባቶች በፓስተሮች የሚያስተምሩንም ካልተማረን በሙስሊሞች የሚያስተምሩንም ካልተማረን ዘፈኑም አያስተምረንም ምን አለ ብዬ ነው የምዘምረው ሁሌ ጥቁር መልበስ አያምርብንም ሁሌ ጥቁር መልበስ አያምርብንም ይበቃል ጥቁር መልበስ ይበቃል ጆሮአችን ደማ ይበቃል ማን መጥቶ ነው የምናገረን ማን ነው የሄደ የሞታለው ለምንድን ነው ለመሞት ብቻ ወደፊት የምንለው አሁን ወጣቶች ይቆሙ አይሂዱ ሽማግሌዎች ይሄዱ ድንጋይ ያንሱና ሳር ይበጥሱ አናታቸው ላይ ይዘው በሽምግልና ይሻላል አፈሙዙ ይበቃል መፍትሄ የለውም ምን ነው እኔም ተዋግቻለሁ ከወንድሜ ጋር ነው ሲባል ጎንበስ ብዬ ብቻዬን ተውኩኝ ደም አላስተማረንም ጉልበት አላስተማረንም የኢትዮጵያ ከዳር እስከ ዳር የሁሉም ደሙ ትኩስ ነው akkanatti egaa dirreen masqalaa maayikii dhumarratti maayikii irraa fuudhaa bakka wada zafanii gbaama mana jechaanii turani fidanii egaa waan beeta mangistii keessatti bakka adda addaatti sirbisiisaa turanii fi takkaa hin shakkine akkana nu godha yookaan akkana taana jedhanii hin shakkine wanti nama ajaa'ibu biyya sanatti nageenyaaf waamuun biyya sanatti waa'ee nageenyaa dubbachuun biyya sanatti lola dhaabaa jechuun biyya sanatti waa'ee dhuma dubbii abbootiin amantii dalaguu qaban sirbituun tokko bifa kanaan yoo dalagu sirbituun tokko bifa kanaan yoo dubbatu duubatti deebi'anii waan isaan gochaa jiran juntaa'uun ilaakoo akkasiin achi dhaqee kan dheenyuma kana warrootuma isa faarsaa turantu juntaatu isa achitti ergee sababa saniif achi dhaqee akkana godhee nageenyaaf waamuun biyyatti si xiqqeessu nageenyaaf waamuun biyyatti si yakkisiisu nageenyaaf waamuun biyya nama badaatti si taasisu waraanaaf waamuun biyya jagnatti si taasisu waraana qofa waan jedhuun alatti waa'ee nageenyaa biyya dhagahuu didde biyya afaan qilee irra dhaabatte biyya afaan qilee afaan irra dhaabatte ammas waa'ee nageenyaatiif balbala hin qabne waa'ee waraanaa malee abbootii amantii waa'ee waraanaa waaman malee abbootii gadaa waa'ee waraanaa waaman malee jaarsota biyyaa waa'ee waraanaa waaman malee haadhotii siqqee waa'ee waraanaa waaman malee waa'ee nagaa waamaniif iddoo hin qabne ta'u adda gochaan agarsiifte beeta dhugaatu nama keessaa dubbata yeroo tokko dhugaadhumatu baay'atee dhugaani maali dhugaan hin qallatti malee hin cittu akkuma jedhani gurbaan kun itti yaadee waan kana itti karoorfatee bifa akkanaatiin dhufuu dhabuu danda'a garuu immoo dhugaan yeroo tokko bifa akkanaatiin nama waamti dhugaan yeroo tokko akkana nama gooti dhugaan nama macheessitee osoo ati hin yaadin osoo ati itti hin bikkin dirqiidhaan keessa keetii yeroo itti dubbatutu jira wanti har'a Finfinneetti ta'e wanti har'a dirree masqalaatti ta'e waan baay'ee nama ajaa'ibu waan baay'ee yeroo tokko bakkuma isaan eegan waltajjii isaanii irratti eeggattee akkana godhuun kun egaa
Haacaaluun faa rasaasni afoo dhaabbate 4 kiiloo sitti aane 4 kiiloo dhaqii galii jedhanii Haacaaluun dhiigaa fi lafee isaa dhimma Oromootiif dabarsee kennaa ture hunda yeroodhuma sanirraa jalqabanii baruma wayyaanee jalatti kursii qabuudhaaf yeroo isaan asii achi fiigan sana yeroo sana waan akkanaa isa dubbachuu isaatiif bara dheeraadhaaf waan adda addaatti qabatanii Haacaaluu nu harkaa nyaatanii yeroo adda addaa ka wanti akkanaa kun argitanii Mahammad Deeksisoo Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti waan godhe argitanii haaluma wal fakkaataadhaan gammadaa waariyoo irreecha irra waan godhe argitanii wanti akkanaa kun deddeebi'aa mul'achuun isaan hafu dhugaan deddeebi'aa bifa akkanaatiin dubbatamuu hin haftuu jedha Dajane kana jedheen si dabarsa. Gaariidha Zaak akkuma tikaafte wanta akkasii kuni hin ture malee gaariidha. Ijoolleen Oromoo waan akkasii waltajjii carraa argatan irratti gara dhimma Oromootti jijjiiruu irratti erga jalqabanii turaniiru. Akkuma jette gammadaa waariyoo irreecha irratti Haacaaluu Hundeessaa immoo warri opiidiyoon otuma teessee ijjetti gubduu ijjetti dhiibdu Haacaaluu Hundeessaa yeroo sana bifa sanaan sirbee 4 kiilootti situ aana jedheeni yeroo Haacaaluun akkas jedhu warri opiidiyoo har'a ol ba'an kuni gooftonni keenya warri TPLF nutti dallanu jedha maal hojjetaa akka isaan turan Haacaaluu yeroo sana kaan isaanii ajjeechisuudhaaf qabsiisuudhaaf yaalii godhaa akka turan immoo odeeffannoon qabatamaan yeroo sanatti bahee ni mul'isa. Egaa haa turu malee warri gurbaa kana yeroo baay'ee Abiy Ahmad ammatee fa'aa masaraa mootummaa keessatti ammatee olii gad suuraa wajjin ka'aa ture. Namoonni baay'een illee Abiy Ahmad namni harkarra keewwatee booda isaan sodaachisaan du'a kan jedhu namni baay'een gurbaa kanaaf yaadaa ture. Olii gad fuudhanii deemanii cimaadha otoo jedhanu har'a immoo yeroonni waan Adaanech Abeebee qopheeffatte kanatti bishaan naqu Suduraayyuu qonnaan bulaadha deebi'ee haa galu qonnaan bulaadha jechuun jalqaban deebi'anii immoo dhiifama gaafatee jedhan ni beekamaadha. Waltajjii guddaan mana sanaa irratti waan cimaa akkasii yeroo haasa'e dhuma irratti qabuun isaanii beekamaadha sodaachisuun beekamaadha. Inni guddaan garuu waan jalqaba irratti dubbate kan si ajaa'ibu warra maayikii maalitti kennitan jedhu keessaa tokko gaazexeessaa televezyiinii Itoophiyaati kaan dafa harkaa fuudha jedhaa turanii. Egaa gurbaan kun hundi keessanuu akkuma beektanii Taarikuu Gankiis yookiin Dishtaa Giinaati kan jedhamu gara Omootii dhufe saboota 16tu argama naannoo Omoo Kibbaatti. Egaa kana dura kan isaan akkasitti jaalatanii warri Abiyyi Finxaaliyyiin kun gurbaa kan of jalaan deemsisaa turani. Adam Wandimmee kan jedhu tokko waan inni sirbee fi waan isaan barbaadan wajjin waan deemuu fi fuudhanii hoy jechaanii turani. Har'a garuu haala jirurraa ka'uudhani hiriira isaan qopheeffatanii juntaaf shanee mormina jedhanii uummanni baay'ee baafne jedhanii odeessa fuulduratti kan isaan saaxileedha. Wanta akkasii maalinni kan jedhuu fi namoonni carraa argatanitti waltajjii argame irratti yeroo opiidiyoon humnaan keessattuu yeroo ammaa kana hiriira uummata keenya baaftutti carraa argatanitti yoo afuun danda'ame hiriira sanarraa akka fakkeenyaaf warra Harargee bahaa tarii Mahadiin nutti agarsiisuu danda'a. Harargee bahaatti har'a hiriira waamnan nama xiqqootu argame namoonni argamuu fi didanii. Kanaaf yoo hiriiran humnaan illee opiidiyoon akkuma baratte humnaan illee nama baasan kun amma Harargeedha. Harargee bifa kana waan jeeqamsa wayiitu mul'ata. Gara biraatiin immoo istaadiyeemii sana yoo argitanii wayyaa opiidiyoon istaadiyeemii kana guutuudhaaf barbaadde turte garuu namni humnaan dhufe waamuma xiqqaa kana. Kanaaf egaa waltajjii akkasii silaa isaan humnaan qawweedhaan nama baasu yeroo waltajjiin akkasii uumametti waltajjii uumame sana gara bu'aa ofiitti jijjiirrachuun yookiin sanarratti argamuu dhiisuun murteessaadha. Kana egaa zaakmee sagaleen Mahammad Deeksisoo waan argaa dhufa viidiyoon isaa dhufaa jiru natti fakkaata. Mahadiin nu agarsiisuu danda'a. Innis carraa argate sanatti guyyaa eebba isaati sila guyyaa sana namni gammadee wal dhudhungataa waa hedduutu ta'aa jira. Inni immoo hidhamtoota siyaasatiif sagalee ta'e meesa isaa dhaggeeffanna.
Egaa Muhammad Deksisos carraa argatetti Free Jawar Muhammad jedhe akkasumas Justice for Haacaaluu Hundeessaa jedhe Free all political prisoners jedheeti. Egaa waltajjii argatanitti gara bu'aa Oromootiif tokkotti jijjiiruun hedduu barbaachisaa akka ta'e muuxannoo guddaa qabdu ijoolleen Oromooti. Muuxannoo ijoollee Oromoo sana yeroo ammaa kana fuudhanii waltajjii adda addaatti itti fayyadamuun kun gaariidha. Yoo kan itti fufu ta'e egaa taarikuu gankis yookiin diishtaa giinani har'a fakkeenyuma ijoollee Oromoo sana hordofe akka ijoolleen Oromoo xannoo warra kaanirraa adda taatu ejjennoo isaanii amma dhumaatti nama keessaa dhiifama gaafates hin argine dhiibbaa jala haa jiraatan amma fe'oo jiraatanii egaa tarkaanfiin akkasii gaariidha. Walumaa galatti Oromiyaa keessattis zaak hiriirri kun baay'inaan itti adeemsifamuuf jira. OPDO'n yookiin Bilxiginnaan amma jirtu kun Oromoo humnaan iddoo adda addaatiin walitti qabdee fiduudhani juntaa fi ONG shanee balaaleffataa jiru kan jedhu hin mul'ata. Wallootti otoo hin hafini. Egaa wanti kun hammam isaan deemsisa kan jedhu wajjiniin kan ilaallu ta'a. Oromoon garuu lakkii isin hin barbaannu jedhee iddoo adda addaa qeerroon isaan har'aa waammatan sun egaa qeerroo kaleessa ajjeesan keessattuu kan hedduu nama gubu qeerroodhaaf waamicha godhuu isaaniiti. Qeerroo kaleessa girrisaa jedhanii arrabsaa turan. Haacaaluu qeerroon akka ija qaroo isheetti ilaaltu irraa ajjeesanii. Ijoollee xixiqqoo Dambidolloo keessattii fi Wallagga Dhihaa keessatti rashanaa, Harargee keessatti rashanaa, kan Booranaa dhiyoodhuma kana kan yaadannu gadi baasanii ijoollee miila duwwaa qoree keessa oofanii dhuma irratti rashananii har'a gaafa muddamanii Finfinnee jala waraanni bilisummaa Oromoo keessattuu karaa Salaaleetiin booda kan itti deebinu ta'a. Gandi Salaalee baay'inni isaa waraana bilisummaa Oromoo jala bu'e. Shawaan kaabaa fi dhihaa baay'inaan to'annoo adda bilisummaa waraana bilisummaa Oromoo harka jira. Finfinneetti gaafa marfamanii hudhamanii qabamanii qeerroo kaleessa olii gad hariyaa ajjeesaa akka bosonu akkuma kana duras dubbataa turre milkeessaan kan isaan keessaa bahe kan dubbataa ture gaafa aangootti dhufee jalqabeeti qeerroo rukutaa jedhee kan ajaje Abiyyi Ahmed. Har'a gaafa hudhamee sardamee jedhu qeerroo jechuun isaanii kan hedduu nama gaddisiisudha. Tarii zaakii waatti dabaltoo jiraate dabalte garuu qeerroon yeroo isaan amma akka bosonuutti otoo ijoolleen fedhiin qabaatin ijoolleen kaan bosona jirti kaan waraana bilisummaa Oromootti dabalamtee kaan iddoo adda addaa jirti. Ishee jirtu immoo qabanii yeroo isaan deeman haadholiin akkaataa isaan itti bo'an warri immoo adda waraanaa humnaan isaan geessan maal akka jedhanii dabareen dhageessifna zaak gara keettan dabarsa. Egaa achi qofaa miti Arsiitti illee dubartoonni warra bakka hiriiraatti isaan baafatan keessaa dubartoonni haadha siiqqee jedhanii isaan hiriira afoo godhani. I think isaan siiqqee akkanuma uffatuma aadaa haa uffatanii bahanii barbaadan na fakkaata. Bakka hiriiraa sanitti maybe suuraan sun mahadiidhaaf hin dhaqqabne ta'uu hin beekne. Siiqqee fi marga jiidhaa qabatanii bahanii jiru. Akka aadaa Oromootti immoo siiqqee fi marga jiidhaa jechuun nagaa buusaa lola dhaabaa jechuudha ergaan isaa. Waan fedhanaa dubbisiisanii namni karaadhuma danda'een isaan dhiibbaa adda addaa godhanii afaan qawweetiin nama baasu, dirqamsiisanii nama baasu, bifa adda addaatiin wanti isaan godhanii baasan hunda deebi'ee mataadhuma isaaniitti deebi'aa jira. Dubartoonni Arsii Asallaas siiqqee fi marga jiidhaa qabataniiti hiriira afoo deemaa turani. Egaa hiriirichi intenshiiniin isaa waraanaaf bahaa
duula waraana deemaa ka jedhudha waamicha sanii fi kan isaan waamataa jiranii. Bifa wal fakkaatuun immoo hiriirri kun maaliif irra deddeebi'ee godhame namni baay'een immoo kaasu. Mootummaan kun mootummaa konfiidensii hin qabne akka deeggarsa hin qabnes hin beeka. Addunyaanis gama adda addaatiin balaaleffataa jirti. Yeroo ammaa kana warra TPLF wajjin taa'ii mari'adhu, warra OLF yookaan olaa wajjin taa'ii mari'adhu, warroota mana hidhaa hiikiti, siyaasa biyyattii sanii karaa nagaatiin xumuree waan jedhaanii jiraniif kunoo karaan deemaa jiru uummanni na deeggaraa jira kan jedhu bifuma akkanaatiin uummanni yoo ba'u hiriira sana agarsiisuudhaan waan nama ajaa'ibaa qabatanii kan ba'an. BBC fake news, CNN fake news kan jedhu qabachiisanii kan baasaa jiranii. Egaa uummattoonni biyya kanaa hundi BBC balaaleffataa jiru, CNN balaaleffataa jiru. Mootummaan biyya kanaa mootummaa deeggarsa qabu, mootummaan Abiyyi mootummaa uummataan jaallatamu kan jedhu portrait godhanii uummata addunyaa afaan kaa'uudhaaf yaalaa jiran. Uummanni addunyaa akka isaanii gowwaa miti. Uummanni addunyaa ETV fi waaltaarraa waan laaluuni miti, waan biyya sanii kan beeku. Uummanni addunyaa waan takka takkaan isaan godhaa jiran irra darbeeti haala security biyya keessa jiru hubatee mootummoonni adda addaa ibsa baasaa jiraniin hojjettoonni isaanii akka biyya keessaa bahan dubbataa jiru. Imbaasii isaanii cufanii bahaa jiran. Hojjettoota emergencyidhaaf barbaadamaniin ala kan jiran haa bahan jechaa jiru. Odoo bilxiginnaan nagaadha jettu. Odoo bilxiginnaan wanti hundinuu nagaa jira jettee dubbattu bifa akkasiitiin uummata isaanii baasaa jiran. Mahadiin dhaqqabsiisee jira. Kun dubartoota asallaatti hiriira bahanii. Hiriira yoo bahan akkuma argaa jirtan coqorsa jiidhaa yookaan marga jiidhaa fi siinqee wajjin qabatanii bahanii jiru. Jarri kun kan coqorsaa fi siinqee qabatanii jiran nagaa buusaa waraana dhaabaadha ergaan isaa. Nagaa buusaaf waraana dhaabaan immoo wanta ammaan tana Abiyyi barbaadaa jiru miti. Hiriiras baasanii uummatas dirqiidhaan gadi fidanii gama adda addaatiin miiseejiiwwan asirratti darbaa jiran kun to'annoo isaaniitii ala akka ta'ee jiruu fi dhugaan yoo afaan qaban funyaaniin dubbatti. Dhugaan yoo dhoksanis bifa adda addaatiin harkaa bahaa jirti. Coqorsi argitanii fi siinqeen argitan kun nageenyaaf waamaa jiranii nagaa buusaa jechaa jiranii hiriira akkuma argitan Baaleen irratti. Ani ebba Noobelii irraa argadhe awwaardii Noobelii irraa argadhe caalaa ebba haadhota Oromootu nafaana jira. Ebba haadhota Itoophiyaatu nafaana jira jedhee kan dubbataa ture. Maybe viidiyoo isaa yoo irra deebinee mul'isuu dandeenye maybe ammatti hin qophoofne ta'uu mala. Baaleetti haadhota boochisaa ilmaan dirqamaan irraa fuudhaa haadhota boochisaa ilmaan isaanii fe'aa yoo deeman argitanii jirtan. Ebba haadhota akkasiiti. Ebba jechuun waan akkasiiti. Ebba jechuun haadhota irraa ilmaan xixiqqoo kutaa 5 fi 6 barattu fuudhanii dirqamaan fidanii Maqaleetti ajjeesuudha. Tigraayitti ajjeesuudha ilmaan Oromoo. Shimallis waan adda addaa jechaa ture. Interview isaa dheengaddaa tokko laalaan ture beektaa. Waan bara meeqaa fi namoonni kenna dubbachaa jiran mee Mahdi kan Baaleetti ta'umsa Baaleetti ta'e sana mul'isiiti. Waan inni waamichi inni har'a godhaa jiru kun uummanni hiriira bahee ka fakkeessaa jiru kun maal akka ta'e waan Baaleetti ta'e kana mee irra deebi'aati ilaalaati achi booda. Egaa kana haadhonni bo'aa jiran kun ilmaan keenya nurraa fuuteen deemin jedhanii dirqiidhaan ilmaan isaanii irraa fuudhanii yoo deemanii kan argaa jirtani.
hiriirri deeggarsaa jedhamee beezikalee Oromiyaa keessatti waamamaa jiru. Haadhota irraa ilmaan akkanatti butamanii deemuun sirriidha. Ijoolleen xixiqqoon kutaa 5 fi 6 barattu waraanatti ergamuun sirriidha. Abiyyi aangoo isaa tiksuuf jecha ilmaan Oromoo, ilmaan sabaaf sablammoota garaagaraa ficcisiisuun sirriidha kan jedhanii akka deeggaruuti. Uummanni immoo akkamiin akka hiriira bahu, akkamitti biyya sanii akka hiriira baasan yommuu warroonni paartii mormituu yeroo ABO'dhaaf hiriira bahan, yeroo KFO'dhaaf hiriira bahan, yeroo paartileen mormituu gama adda addaatiin hiriira baaftu uummanni maal akka ta'u kanaan dura agartanii jirtan waan ta'eef sanirra irra deebi'uun hin barbaachisu. Bilxiginnaan of utubdee of suphitee akkuma gooteeti sobaatuma aangoo waggaa 5 kana ittuman fuufa kan jedhu Abiyyi ammallee gama adda addaatiin deeluushinii keessa ga'e keessaa bahuu dadhabee akkana rakkachaa jira. Garuu yeroodhaan guyyaadhaan umriin aangoo isaa gabaabbachaa jirti. Waa'ee Walloo yoo kaafne booda keessattuu jaarsummaa gara Maqaleetti ergamu yommuu kaafnu waan ilaallutu jira. Jaarsummaan har'a gara Maqaleetti ergame waan adda addaa mul'isee jira. Ka juntaagaa diriddireellam, ka juntaagaa mannagaagareellam, juntaa wajjin fidhee jirra, juntaa wajjin karaa nagaatiin wanti xumuramu hin jiru jedhaa ka ture. Har'a Maqaleetti jaarsummaa ergatee jira. Jaarsummaadhaan dubbii kana fixachuudhaaf nan yaala jechaa jira. Sanirratti gaa booddee irratti deebi'ee waan jedhu jira. Waan Walloon irratti ta'e diroonii Walloon irratti darbaa jiran kana ilaalchise waan muraasa jennee oduu garas darbine dajan. Gaariidha. Wallootti hin darbina. Walloon cinqii hamaa keessa jirti. Intarneetii waan hundumaa irraa kutanii. Garuu haadholiin bifa kanaan ijoollee kana gaggeessanii yeroo jedhan boo'anii yeroo gaggeessanii ijoolleen immoo adda waraanaa geesse maal taati maal jetti kan jedhu otoo xinnoodhuma isaan keessaa tokko isaanii dhageessifne yaadachiisuudhumaaf zaak gara Wallootti ceena. Hayyee. Ahmadiin Abdiitiin Jaamaa Lijoayilii taatan jeeti waradaan keenya jechuudha. Asiin fuudhee Lijoayilii Oromiyaa taatan jee achi haa'inne filaagotii keenyaan fadhii keenyaan oggu seennu fuudhee Zuwaayii bulbulaa iddoo leenjiitti nu geessee ogguun fi ji'a tokko salaxannu baatii takka keessatti jechuudha. Shimallis Abdiisaa yeroo hundi nu bira dhufaa nuti waa'ee karaa makalaakaan taanenne shakkineen beeknu. Reenjeriin dhufee Baacaa Dabaleetis dhufee Biraanuu Duulaatis dhufee achi booda ijoolleen gizeenii fi kanaa agartu rifattee bakka nuti makalaakaan taanu itti warri badanii fi warra dhoonis nama 50 jira ijoollee baay'ee badee ijoolleen du'ee jira. Nuti nama 10,000 turre 10,000 irraa nama 8,000 fi 737 jechuudha kan marraqame kaan ammoo kan du'eedha jechuudha kan du'ee fi kabadee jechuudha. Gin achi booda makiinaan ni dhufee gizee marraqamnee kaanurraa makiinaan salfii seenee dhufee paatrooliin gibbii axira hunda ajjabdeen nu edda akka nuti hin banne makiinaan nu fe'anii fincaan kodda fincaanaa peesaala fincaanaa dhufneeti rakkachaa guyya 3 guutuu osoo makiinaa keessaan bu'iin as geenye jechuudha samee walloo oggu samee walloo geenye gin nuti isaanii hojii lola hin feenu enne harka kannannee isaanii hojii jechuudha rakkoo tokko malee jiraachaa jirraa jechuudha. Karaa milishaallee akkan seene dhaamsaan dhaamaaf jechuudha warra biyya jiru jechuudha dogongoranii karaa milishaallee osoo fanqala mangistii kanaaf jechuudha dogongoranii akka karaa milishaatillee seenne yookaan poolisaa fi waan biraa makalaakaa qartoo jechuudha dhiisanii milishaadhaafillee tole akkan jenneen dhaamsa dhaamaafi. Kan egaa zaaka akkuma kan biraa jiran makalaakaa naannoo Amaaraa dhufanii isaaniif loluume dhugaa rabbii na boochisaa turan anaa kana ilmanni Amaaraa jechuudha wallahi. Milishaan Amaaraa na boochisaa turte na jechuudha. Si kabaja siin laattu. Kabaja tokkicha siin laattu. Amma ijoollee Oromoo baddee karaa deemu jirtu qottoodhaan namni akkamitti qottoodhaan ilma namaa gachiifsee qottoon qaxaaqqatee qaama isaa achitti du'aa darba. Kan isaan kan dhufaniif Amaaraa jedhanii mootummaan galche. Qottoodhaan ilma namaa akkamitti namni qottoodhaan qaxaaqqata qottoodhaan qaxaaqqatee du'aa achi haaya. Mansaara irraa fudhate. Mansaara irraa fudhate si gargaara jenni mucicha xiqqaa tokko faamaan isa ijaaru mucicha xiqqaa tokko mansaara si gargaara fidi jenni indaganaa mansaara irraa fuudhanii dullaan ari'an. Gargaarsa osoo jiraate wadda silaalee laawwayyaadha. Gargaarsi isaan namaaf laatan hin jiru. Egaa zaaka gargaarsi isaan namaaf laatan dhiisitii ijoolleen Oromoo fuulduraan kan itti dhukaasu TDF-dha gara duubatiin immoo faannoo kinilliyyuu haayilee Amaarati jechaadha. OPDO'n garuu ijoollee kana marsitee yeroo hergitu fedhii isaaniitiin akka dhaqaniitti waan hunduu akka haalli mijatoofitti akkasitti kan dubbatanii kan si ajaa'ibu
OPDO'n caasan OPDO ijoollee qabdee fidduuf gara adda waraanaatti erguudhaaf sanaafillee durgootu kan falamaaf. Ijoollee xixiqqoo akkasii kan umuriin isaanii fa'aa waraanaan geenye hedduu jira. Isaan achi erguudhaa fi durgoon akka kaffalamuuf yeroo dhageessu baay'ee kan nama gaddisiisudha. Haatiif abbaan hin boo'u dabballeen OPDO durgootti argatti ijoolleen immoo dhaqxeeti yookiin TDF dhaan rukutamti yookiin faannoodhaan dugda duuba bifa kanaan reebamti. Zaaka ammas wallootti darbuuf jirra. Sana dura waa'ee miidiyaa tokko kaaftee turte har'a kan hedduu nama ajaa'ibu biyya achi Finfinneetti BBC daf CNN duraan OMN fa'i kan isaan balaaleffatanii amma kan hundumaa bira darbanii CNN fi BBC balaaleffachuu jalqaban soba mataa isaaniitiif immoo oomishuudhaaf yeroo ammaa kana kunooti dokumentiin isaan akkaataa miidiyaan biyya sanaatti hojjechuun irra jiraatu soba tolchee uummata onnachiisee akka gara waraanaatti erguun akkamitti akka isaan irra jiraatu amma kan mul'atu kana dokumentii kana qopheessaniiti miidiyaan Itoophiyaa keessa jirtu hundi isaaniitu soba tolchuudhanii wal harkaa fuudhuudhaaf harsuudhanii uummata gara adda waraanaatti akka isaan qajeelchanidha. Miidiyaan Itoophiyaa keessa jiran hundi isaaniitu command post jalatti bulu. Bifa kanaan egaa yeroo biraa tokko isaatiin maal akka jechaa isaan jiranii kan keessa deemnu ta'a. የሚዲያና ኮሚኒኬሽን ስራዎች ሳምንታዊ አጀንዳ jedhu torbeedhaan akkanatti akkamitti uummata kakaafna gara waraanaatti haamilee itti goonee keessattuu gara dakaattoo gadi buunee jennee dargaggoota attamitti gara adda waraanaatti kakaafna sana miidiyaan jiran hundumtuu reediyoon FM'n kan televezyiiniin waan hundumtuu kanarratti hojjetan kan jedhudha. Sana yeroo biraa kan itti deebinu ta'a bal'inaan. Otoo fi isaaniitti asii soba adii sobaa jiranu miidiyaalee addunyaa egaa balaaleffataa jiru. Kanumaan gabaabsinee zaakatis karaarra jirta gara wallootti ceena. Dajane dugara sin ceen dura maybe wanni short memory Abiyyi jedhu kun beekta mara isaanii wanni godhaa jira natti fakkaata. Kaleessuma Addisuu Araggaa Tiwiitarii sobaatiin haga Reuters gabaasa irratti hojjechuu kan gahe kaleessuma maxxansa feek Tiwiitarii irraa maxxansa feekii fuudheeti warri Tigraay Dasee fi Kombolchaa keessaa dheessee bahaa jira jedhee yoo maxxansu warri Reuters fact check godheeti maxxansi kun soba jedheeti maxxansa Addisuu haguugganii jiran yookaan irratti uwwisanii jiran. Kaleessuma dheengadda Abiyyiin warra TPLF daaraa gooneerra amma booda takkaa oliin kaatu jedhee miidiyaa kanarratti irra deddeebi'ee dubbachaa tureeti. Arrammoo uummata baasanii nu deeggaraa jedhanii bifa akkanaatiin juntaansi dhufe juntaansi nyaachuuf yoo jedhani uummanni kuni ani kan jedhu kan amma CNN fake news BBC fake news jedhee baadhatee deemu kuni Abiyyoon dheengadda nuun jette sun akkam ta'e har'a hiriiraaf nu waamta jedhee namni isaan gaafatu hin jiru. Abiyyi dheengadda fidhee daaraa ta'e jedhee kan Baacaan daaraa ta'e jedhe kan Biraanuun daaraa ta'e jedhe kan Abiyyi daaraa ta'e jedhe Addisuu Araggaa mataan isaa torbaanuma darbe keessa TPLFin daaraa botoro goonee bulchine jedheeti barreeffama barreessee ganamaan immoo ol ka'eeti eenyu tullu kan jedhaniin kan communicationii sun ol ka'ee gudiinoo godhaa bulte nama haganaa nurraa ajjeeftee jedha. Ummanni kun waluma dubbisee illee oduu kijibee gaariidha. Oduu wal dubbiin haasaan isaanii kijibni isaanii illee osoo yuunifoormii ta'e osoo bifa wal fakkaatuun kijiban illee gaariidha. Mooraalii akkamiitiin dishqaa billaani taankii fudhate kan jedhu waaltaan faati. Salotiidhaan helikopterii gubbaarraa buufne kan jedhani faanaan faati. EBC'n 24/7 kijibaan ala waan tokkollee dalaguu hin dandeenye. 24/7 kijibni isaa ka argaa jirtan kun maxxansa Addisuu Araggaati. Addisuu Araggaa maxxansa isaa irratti akkuma argaa jirtan maxxansi inni maxxanse Reuters waan Reuters jedhe kana isinii dubbisa xiqqoo. Reuters faaktii cheek godhee jedha. Faaktiin cheek godhameeti maxxansi maxxanfame kun sirrii akka hin taane waan irra gahaniif kaasanii jiranii jedha. Faaktii cheek screenshot of the alleged tweet from the Ethiopian rebels spokesman is fake jedha. Ethiopian social media users have been duplicating jedha kan barreeffama isaa guutuu barreessanii haga artikilii irratti baasuu geessanii jiran jechuudha. Amma Addisuu Araggaa mooraalii kamiin waa'ee kijibaa hiriira baaseeti ummataan
BBC fake news, CNN fake news, maaliin akkana jedha. Mucayyoo Eritiriyaa takka bitaniiti ani Tigreedha ofiin jetti biyya kanarraa afaan Ingiliffaatiin mallaqa guddaa kafalanii fi Feesbuukii kafalanii dadhaban, dhaabbata saatalaayitii kafalanii dadhaban, warra loobistiitii kafalanii dadhabanii amma dhuma irratti immoo despereeshinii isa dhumaa mucayyoo maqaa Tigree himattu takkaan warra Tigraayitu biyya diigaa jira, warra Tigraayitu akkana godhaa jira, TPLFitu akkana godhaa jira ka jettu takka bitatanii immoo 24/7 miidiyaa adda addaa irratti kafalanii irra baasanii hin dadhaban, to'achuu dadhaban, humna isaaniitii ol ta'e jechuu. Ummanni akkanaa kun mooraalii miidiyaa waa'ee fake newsii dubbachuu, waa'ee oduu sobaa dubbachuudhaaf mooraalii tokkoyyuu hin qaban jechuu barbaadeeti Dajane sitti hin deebisa. Sanaga kan amma dokumentii sila agarsiisaa turre yeroo biraa diiteelii isaa keessa deebineet kan sin dhageessifnu ta'a. Wallootti darbina. Ummanni walloo akkuma kana dura hundi keessan beektan faannoo naannoo Amaaraa liyyuu haayilee milishaadhanii hedduu daraaraan guddaan irra gahaa ture. Yeroo uummanni sun yoomaa kan keessaa hin irraanfatamne keessaa ambulaansii keessaa gadi fuudhameeti akka bofaatti kan ajjeefamedha. Amma immoo diroonii Abiy Ahmed yookiin Bilxiginnaatiin reebamaati jira. Warra karaa caffaatti diroonii sanaan ajjeefame keessaa dargaggoon kun keessatti argama. Kan immoo gara Dakaatti argitan kuni bulchaadhuma godina Kamiseeti. Yeroo ammaa kana baqatee gara Sanbateeti jira. Kamisee irraa gadi baqatee Sanbatee taa'eetii oduu hin taane eenyuma yoo argitaniirtu ta'e OBN irratti sagaleedhaan kennaati jira. Egaa oduu sobaa achitti shaniidha fi akkasumas TDF shanii isaan jedhan waraana bilisummaa Oromooti. Isaantu naannoo sana jeeqaa jira, isaantu naannoo sana saamaa jira, nama ajjeesaa jira kan jedhu oduu sobaa dabarsaa akka jiranidha. Warri Zaak bilbilaan kan achitti dubbise kan isaanii bilbili naannoo sana waan hin jirree fi fagaatanii tulluu faarratti ba'aniiti kan isaan asofsiisanii neetwoorkii irraa kutanii diroonidhaan reebaa jiru. Diroonii duwwaa otoo hin taane xiyyaara waraanatiin reebaa jiru. Akkasumas immoo karaa adda addaatiin faannoon itti duuluudhaaf qophii irra jira. Ajjechaa walloo irratti dhoksanii raawwatan kan akka addunyaatti gadi hin baane neetwoorkii hundumaa irraa kutaniiti kan jirudha. Haa ta'u malee warri bulchitoonni naannoo sana kan godinaa kan amma agarsiifne sana inni baqatee Sanbatee taa'eetii oduu sobaa akka dabarsaatti jiru miidiyaalee Itoophiyaatti akka inni dabarsaatti jiru. Kan isaanii immoo bulchaanumti naannoo amma waraanni itti adeemsifamu kan akka Jamaal Afroo fa'aa oduu sobaa afarsuu duwwaa otoo hin taane warra Bilxiginnaa kana wajjin dhaabbachuudhaan wambarii keenyatti afaan buuf baaseeti warra maaliif akkas gootu jedhanii ijoolleen walloo gaafatti bilbilanii wambarii keenyan nu jalaa fudhatamaa jedhe kan hin jijjiiraman qabna. Wambarii keenyatu aangoon nurraa fudhatamaa kanaaf jara gargaaraa jirraa kun sirriidha jedhaniiti dubbataa jiru. Bilxiginnaa wanti OPDO taate yeroo kaan uummata wajjin dhaabbatti yeroo aangoo isaaniitiif ta'e uummata wajjin waan dhaabbatan fakkaatu yeroo kaan garuu dabarsaniif diinaaf uummata kana kennu. Egaa OPDO'n yooma OPDO'dha iddoo ishee gadi hin lakkiftu kanaaf uummata keenyatti nu dabarsaa sagalee keenya nu dhageessisaa kan jedhudha ijoolleen yookiin immoo dhalattoonni Oromoonni walloo kan jedhaa jiran. Amma iddoon itti baay'inaan Oromoo wallootti reebaa jiranii yookiin haleelaa jiran diroonidhaan iddoo Caffaa jedhamu kana. Caffaan egaa Zaak akkuma beektu Caffaan naannoo sana akkuma jirutti Caffaa jedhama. Magaalaan ishee immoo Caffaa Roobee kan jedhamu. Jarri immoo maqaa Roobititti akka jijjiiranidha kan warri walloo dubbatanii. Ammaaf egaa Caffaa Roobee yookiin Caffaa Roobit kana iddoodhuma kana dura faannoon itti yeroo dheeraa irraa faannoon itti uummata hedduu ajjeese sanatti amma immoo Abiy Ahmed diroonidhaan uummata kana ajjeesaa akka jirudha. Bulchitoonni naannoo sanaa baqatanii garuu iddoo baqatanii ta'anii oduu sobaa akka facaasaa jiranii gara baateetti deemtee baateen yeroo ammaa kana haala hamaa keessa akka hin jirre ofiin of bulchaa akka jiranii
walgahii godhatanii nama isaan bulchu filachuudhaa fi walgahii godhataa akka turan marii babal'aa akka godhataa turanidha kan gara baatetii dhagahamu. Egaa mucaan amma akkuma argitan kuni dargaggoota karaa irratti dargaggoota nagaa otoo karaa irra deemanuu diroonidhaan ajjeefaman keessaa tokko mucaa xiqqaa sana kan garuu maddi kana jechaadha kan amma argaa jirtan kuni dargaggoo kana dargaggoo kuni maybe maqaasaa gara boodatti isin qabannee dhiyaachuu hin dandeenya kan ajjeefame isa kan immoo oduu sobaa daddabarsaa jiran keessaa bulchitoota naannoo sanaa keessaa nama kana yeroo ammaa kiiloomeetira 60 irra taa'eetis iddoo Sanbatee jedhamu OMN fi oduu sobaa dabarsaa kan jiru jedhu warri achi waan kana hordofaa jiran zaakegaa walumaa galatti walloon har'a miti erduma Itoophiyaan kun akka gadi dhaabbachuu taatee jalqabee waraana jala jiru waraana kana ofirraa qolataa amma gaani egaa kan lafaan dhufe humni isaanillee baalaansi gochuu haa dadhabu malee meeshaa gurguddaa dhufellee dandeettii qabanii fi muuxannoo qabaniin ofirraa qolu egaa Abiyyi Ahmad jeetti waraanaatti bira darbee amma dirooniin kan namni keessa hin jirre dirooniidhaan walloo reebee akkuma ati sila dubbattee kan akka Shimallis Abdiisaatii fi hooggantoonni OPDO yeroo ammaa kana lakkii achitti TPLF fi shanee yookiin waraana bilisummaa Oromootu uummata akkas godha jechaa jiru. Qabatamaan garuu diroonidhaa fi akkasuma faannoon gara xaayyetii itti duulaa akka jirudha. Zaaka walii galatti dasee walloonii haala hamtuu keessa jirti. Telefoonni hin jiru, neetwoorkiin citee jara kana qobaatti dukkana keessatti galchanii diroonidhaa fi xiyyaara fi lafoodhanii reebaa akka jiranidha odeeffannoon dhufaa jiru. Egaa walumaa galatti kan walloo kana xumurree bira darbuudhaaf akka suuraan kun isin dogoggorsiifne odoo namoonni akka mucaa kanaa kun dirooniidhaan rukutamaa jiru namichi laddaan jiru kun immoo oduu sobaa gara Sanbatee deemee dabarsaa jira kan jedhuuf suuraan kan walitti dhufe malee suuraan lamaan kun tokko miti akkuma dajaneen isin jechaa ture jechuudha. Namoonni miidhaa guddaatu irra gahaa jira. In darbaa kun hundi darbaa ani OPDO'n dhumni isii duraanuu badee jira dhuma isaanii moor balleeffataa jiru. Ilmaan isaanii irratti seenaa darbee bara baraan seenaa halluu gurraachaan ka'u seenaa hamtuu ofirratti gochaa jiranii waan amma gochaa jiran kana last minute kanallee aangoorraa amma booda aangoorraa hin kufu moo hin kufanii amma haasaadhummaan waa'ee Itoophiyaa irratti dubbatamu amma Bilxiginnaan aangoorraa hin buuti moo hin buutu odoo hin taane Bilxiginnaan aangoorraa buutee Itoophiyaan hin hafti moo hin haftuudha amma haasaan ammaan tana waa'ee dhimma Itoophiyaa irratti dubbatamaa jiru jechuudha. Biyyattiis balleessanii ofiis badanii hin banna jedhanii deemaa jiranii Oromoo balleessuu hin danda'anii, Oromiyaa balleessuu hin danda'anii, Oromoo kaartaa irraa haquu hin danda'anii, Oromiyaa kaartaa irraa haquu hin danda'anii akkanumatti xaarii isaan godhaan jira kuni hanga dhumaa hanga laasminiitii hanga dandeenye istiraagil goonee aangoorran ture jedhanii yaaliin isaan taasisaa jiran kun waan milkaa'uuf deemuu miti. Dhuma irratti sa'aatii dhumaa kana irratti laasminiit kooliin jara kanaa dhiyeessinu at least waan balleessaa jirtan kana irratti balleessaa biraa dabaltanii waan godhaa jirtan kana irratti waan biraa dabaltanii poolisiin Oromiyaa kana dura seenaa hamtuu bara wayyaanee keessa dalagaa turtan isarraa qulqullooftanii akka ummatatti makamtan qabsoo bara 2014 hanga 2017 keessa godhamaa ture irratti gaafa ummata deebitan jaalala ummata irraa argattan ummanni akkamitti akka ofitti isin hammate argitanii jirtanii OPDO'n illee last minute koolii isin dhiyaataa jiru kana fudhattanii ummatatti at least waan hanga ammaa balleessineef dhiifama jettanii waan seerri isin murteessu eeguudhaan dabalatatti wanti isin gochaa jirtan kun kan waliin baddanii biyya balleessuu hin dandeettanii ofii immoo badiinsa irraa akka hafuu hin dandeenye beekuu danda'uu qabdanii ammaan tanatti abbootiin gadaa Oromoo abbootiin amantii Oromoo waraanaa fi waan adda addaatti karaa Abiyyi isin waamu dhiiftaniiti gara ummataa deebitanii akka dishxaagii naarra gadi bahee waraanaaf ani labsu karaa nagaa malee jaarsa dhaqee nagaa araarsu malee waraana dhaqeeti dargaggoo waraana dhaqee waraanuun deemin jedhu akkuma jedhe kana akka seenaa hojjettan abdiin qaba kana jedheetiin gara dhumaa jaarsummaa gara Maqaleetti ergametti darbina dajane.
Gaariidha mee waa tokkotti nagahaati jira zaak sanan addaan baafadha gara shawaa dhihaatti iddoo cubbii jalduu shukutee gaaleessa iddoo jedhamanitti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo guddaa argamsiisaa jira sana nu ibsa kan jedhutu na dhaqqabe. Gara biraatiin immoo gara Salaalee keessatti iddoon hedduu Bilxiginaa harkaa bahu kan ibsudha. Warra Jaarsoo, Kuyyuu, Dagam, Darraa jedhu isaanii hidhabuu abootee akkasumas hidhabuu abootee kun egaa naannoo dhaloota Taaddasa Birruuti. Kun akka yeroo ammaa kana gara harkicha harka caalu kan OPDO harkaa bahaa akka jirudha. OPDO'n baay'inaan iddoo hedduu magaalaadhuma keessa akka hafteedha. Keessattuu hidhabuu abootee gandoota 19 qabu. Isaan keessa magaalaa Ejireetu PP harkatti hafe. Kun immoo injifannoo guddaadha kan jedhudha. Zaak kanumaan gara jaarsummaa Maqaleetti darba. Egaa jaarsummaan Maqalee officially irra deebi'ee eegalee jira. Kajuntaagaa dirreellee jaarsummaan warra biyya diiguu warra yennaattuut nakash kan harma haadhaa ciniinu wajjin jaarsummaan hin jiru jaarsummaaf hin teennu daaraa botoroo goonee jirra jedhanii Addisuu Araggaafaa Baacaa Dabalee fa'aa Abiyyi Ahmad fa'aa har'a immoo haala nama ajaa'ibuun jaarsummaa gara Maqaleetti ergatanii jiranii. Namoonni tokko tokko inisheeshinii mataa isaaniitiin deemaniiru jarri kun jedhee yaaduu danda'a. Olusegun Obasanjoo fi Maartin Griffin har'a Maqaleetti argamu. Maqaleetti kan argaman immoo ergaa Abiyyi Ahmad fuudhaniiti kan achi deemanii. Na araarsaa jedhee kadhataa jira. Akkuma dhageessan Jeffrey Feltman Finfinnee erga seenee guyyaa sadaffaa yookaan arfaffaa irra jira. Abiyyi Ahmad fafaana dubbataniiti na araarsaa na dhumte na dhufanii masaraa keessaa oduu nan baasin dura araaraaniin fixadhaa jedheeti jaarsummaa gara Maqaleetti Maartin Griffin fi Olusegun Obasanjoo Maqalee jiru jechuudha. Egaa recognition Abiyyi malee osoo Abiyyi haala facilitating godhin Finfinnee irraa ka'ee filaayitiin gara Maqaleetti deemu erga dhaabbate akka tureeru beekamaadha. Pleenii warra World Food fi Human Rights Organization adda addaatiin ala commercial flightiin gara Maqalee godhamu hin jiru. Abiyyi Ahmad ofii isaatii kadhatee Olusegun Obasanjoo gara Maqaleetti ergatee akkuma argitan Olusegun Obasanjoo Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el wajjin akka taa'aa jiru argaa jirtu. Maartin Griffinis akka wajjin achuma Maqalee jirudha kan dhagahamaa jiru. Last minute koolii ammallee tuffiin Oromoo isa dhiisuu didee juntaa bittinneessine waaqarra goone awwaara goone wajjin jaarsummaa nan ta'a garee Oromoo kana wajjin jaarsummaa hin taa'us akka jedhaa jiru dhageenyee jirra. Ameerikaanis dubbii Oromoo kana xixiqqeessuudhaaf dubbii Oromoo kana gadi qabuudhaaf yaalaa jirti. Oromoon yoo xiqqoo humnatti kennine yoo xiqqoo dubbii ifne citee baha. Humni Oromoo yoo citee bahe immoo biyyi sun hin diigamti sodaa jedhuun waa'ee Oromoo kana suutuma godhanii gadi qabuudhaaf yaalaa jiru. Maartin Griffin fi Olusegun Obasanjoo jaarsummaan gara Maqalee dhaqan kun humnoota Oromoo wajjin araarri godhamu malee Oromoo wajjin araarri godhamu malee biyya sanitti akka nagaan hin dhufne hin beekanii. Abiyyi hamma danda'ameen an gara paartii Oromootiin anatu bakka bu'a akka argitan update jedha Julia Previcini update the UN aid the UN Relief Chief Griffin and African Union Special Envoy to Horn of Africa Olusegun Obasanjoo landed in Maqalee jedha sa'aatii muraasa dura jechuudha. Humanitarian sourcing Ethiopia jiran akka nutti manitti jedha Juliani Prevecini. Akka argitanitti jaarsummaa ergataa jira sodaan nabsee irra ga'ee jira akka jedhamu eessa gahanii nutti dhufaan jirani juntaa akkas goone juntaa botoroo goone juntaa daaraa goone juntaa olfannifne juntaa gadi goone jedhanii kijibaa kan ba'an hunda gadi dhiisanii jaarsummaa ergatanii warri jaarsummaa isaan ergitan Maqalee jiranii. Kunis inta'aa fi inta'uu fi amma booda Abiyyi warra yakka waraanaatiin mana murtii idil addunyaatiif barbaadamu warri Maqalee preconditioning isaan dhiyeessan Abiyyi aangoo irraa bu'ee warroonni hidhamaniiran mana hidhaati hiikamanii yoo ta'e malee Abiyyi Ahmad harka isaa dhiigaan dibateeru wajjin gadi teennee hin mari'annu jedhaniiran. Kana dura Abiyyi Ahmaditu humna juntaa wajjin hin mari'annu
situation roomii keessa teennee maatii isaaniitiif yaannee malee tokko tokkoon qabuudhaaf qabna jedhee akka gadi hin kijibne gadi bahee doolaa miliyoona 10 isinii kennina Geetaachoo qabeenuma nuu fide jedhee akka hin jenne amma jarris karaa isaaniitiin Abiyyi qabeenuma nuu fidu jechuu malee wanti hafe hin jiru. Gadi ergatanii amma gadi bu'anii jaarsummaa ergatee asiin immoo duula ummata Oromootiin ijoollee Oromootiin dhaqaa dhumaa jedha. Ofii immoo last minute isaa of save gochuudhaaf jaarsummaa ergatee jaarsonni Maqalee jiraniin jedha Dajane. Namoonni tokko tokko maybe initiation mataa isaaniitiin kaanii dhaquu danda'u araarsuudhaaf akkana yaalaa turanii jechuu danda'a. Abiyyi jaarsota kana namoota kana juntaa waliin hin taa'u warroota shororkeessaa wajjin hin taa'u jedhee ofirraa ari'ee Martin Griffinis kana dura yaalee dadhabee Jeffrey Feltman kana dura yaalee dadhabee gara Ameerikaa deebi'ee last minute irratti erga daseen to'atamtee booda baay'ee ka shororkaa'e Abiy Ahmed na dhaqqabaa jedhee jara kanniin waamateeti bifa akkanaatiin akka jiru Olusegun Obasanjo Professor Mararaa fa'a wajjin haasa'uu isaaniis quba qabna. Olusegun Obasanjo qofa odoo hin taane Jeffrey Feltman osoo gara Finfinneetti hin imalin dura Professor Mararaa fa'a wajjinis waan mari'atantu jira. San egaa gara dhaabaatiin officially gara fuulduraatti yoo dabarsan kan dhageenyu ta'a. Gara Oromootiin itti cimsinee waan amma godhaa jiru kana kan karaa waraanaatis godhamaa jiru kan karaa siyaasaatiin gama adda addaatti godhamaa jiru kana yoo cimsinee itti fufne akka kunoo warra Maqalee kana kadhatamnee jaarsummaan yeroo nutti ergamu fagoodhaa miti. Sodaan gara Oromootiin jirus actually akka amma jedhamu kanaa miti. Kaadireen Bilxiginaa hedduun isaanii nu dhufanii nu dhumate maal goona jettee gara Finfinneetti akka dheessaa jirtu quba qabna Dajane. Gaariidha tarii akkuma ati jette jarri kun kaka'umsa isaanii duwwaadhaan gara Maqalee akka hin deemnedha. Akka odeeffannoon keessaa qabnutti torbee hedduu fi warri aangorra jirtu warri Bilxiginaatii fi garee Obasanjoo kana jidduu mariitu ture. Marii yaada araaraa kan jedhu yookiin mariidhaaf kan dhiyaatu qabxiiwwan kanarratti erga walii galanii booda kana gara Maqaleetti kan qajeele. Garuu wanti tokkotu bahaa jira Zaak gara immoo yeroo 4 kiloodha yookiin Abiyyi faa immoo lakkii waan kana araara malee nun baasu jarri dhufanii nuudhanii nu qabanii jedhu kanatti gareen Bilxiginaa Amaaraa Baahirdaar immoo yookaan TPLF fi shane diina isaan jedhan diina yaa garri loonnaa jedhu kana birmadummaa keenyaaf nu balleessuu fi qaama nutti dhufe ofirraa balleessuu yookiin waraanuudha alatti filannoo biraan qabnu namoonni qaamni yookiin immoo gareen jaarsummaadhaaf teenya jedhu suni diina keenya nuti diina keenya wajjin araaraan hin teenyu kan jedhu warri Bilxiginaa Baahirdaar jiran immoo isaan yaada akkasii qabataniiti jiru. Egaa Abiy Ahmed waan lama jidduutti hudhamee akka inni jiruudha amma kan dhagahamaa jiru. Gara hawaasa addunyaatiin dhiibbaan irratti godhamuudhaani lammata immoo Finfinnee jarri waraanni bilisummaa Oromootii fi warra TDF Finfinneetti dhiyaachuun isa sardaa jira. Bilxiginaan Amaaraa immoo lakkii jara kana wajjin hin teenyu faayitii goona yookiin waraanna hin lolla jechaati jiru. Kunis balaa guddaa ta'aa jira. Tarii warri Tigraay immoo waan ati lafa keesse alatti kan isaan jedhani Abiy Ahmed lafoota Tigraay kan naannoon Amaaraa qabatee jiru keessattuu gara dhiyaa isa hooggannu lakkisuudhaaf mallatteessan malee jaarsummaaf hin teenyu kan jedhudha. Warri naannoo Amaaraa sana gochuudhaaf fedhiin qabani. Abiy Ahmed immoo isaan jala galee waan isaan jedhan malee hojjechuu hin danda'u. Gabara biraatiin immoo waraanni dhufee Finfinnee jala ga'ee waan godhu dhabeeti jira jechuudha. Kanarraan ka'uudhaan dhiyeenya kana Baahirdaaritti edda warra qondaaltota isaa wajjiniin marii godhee booda Opiidiyoo walitti qabee itti dhaadataa akka ture sin sodaattudha waa hojjechuu hin dandeessanii jedhee sodaachisaa akka ture sana booda kan inni jedheeni ani haalli yoo ta'uu baattee boru ka'ee deemuu hin danda'a. Sin iddoo dhaqxan hin qabdanii eessa akka kaatanii eessa akka geessan immoo sinuun beektu. Kanaafi badiin kun caalatti siniif jennaan egaa adda booda kana kan duraanii sossodaatee sooshaal miidiyaa irratti waa barreessuu sodaatan kaan immoo biyya alaatti baduu dhafee kan haala mijeeffataa turan amma as deebi'anii akkuma
kallattiin amma karaa miidiyaatiin kaa'ame sana kan miidiyaa laalu gara miidiyaatiin kaan immoo gadi bahee ibsa kennuu kan jalqabe sana irratti hundaa'uudhaan wanti biyya sana keessa deemaa jiru yeroo ammaa kana haala cimaa keessa jira. Gama keenyan odeeffannoo kennuudha alatti namoonni hedduu haala mijataa kanarra keessa jirra nuti maal haa goonu qeerroon maal haa godhu kan kana dura haala mijataa keessatti waa hedduu hojjetaa ture maal haa goonu kan jedhu gaaffii gaafataati jiru. Gama biraatiin yeroo ammaa kana kanaasaa jirru post Abiy Ahmed booda jechuudha. Abiy Ahmed maqaa fachi ta'a malee yeroo ammaa sirni isaa suni dhumteefira. Kanaafi sana booda wanti hunduu Oromoo irratti akka hin kufne Oromoon haala jiru kana caalatti jabeessee mari'atee qeerroon gama isaatiin haala biyya keessa jiru irratti hundaa'uudhaan karoora mataa isaa baafatee maal gochuu qabna warri biyya keessa jiranis hayyoonnis walumaa galatti immoo warri dhaabbilee siyaasaas gama isaaniitiin warri hooggantoota keenya jedhamanii jennee yeroo hedduuf itti bu'aa turre akkamitti mana hidhaa sana keessatti isaan eegna sana bira darbinee mana hidhaa keessaa baafnee Oromoon iddoo saamalu siyaasa keessattis haa ta'u gama waraanatiin walitti fidatee humna ta'ee biyya sana keessatti bahuun akkaataa irra jiraatutti yeroon itti gadi taa'amee mari'atamu xiyyeeffannaan keenya ta'us isa ta'utu irra jira yeroo hundumaa injifannoon wanti hunduu balbala keenya bira dageesse nu jala miliquun irra hin jiraatu kan jedhudha. Hundi keessan kan dabarsaa jirtan kana ergaa kana immoo kunoo deebifnee siniin geenye jedha Zaak. Anis xumuree jira waan jechuu qabu ergaawwan xixiqqaa sadiin qaba. Ergaan sadi kun ergaan tokko kan naga'e Arsii Muneessaa keessatti waraana adda bilisummaa Oromoo fi warra PP jidduutti waraana godhamaa jiruun waraana adda bilisummaa Oromoo keessaa namoonni muraasa wareegamuu isaanii nuuf himanii jiranii gara kutaa oduu fi gara odeessaalee adda addaatiin kan isin hin geenyu ta'a. Arsii Muneessaa keessatti gama adda addaatiin lolli yeroo adda addaa adeemsifamaa jiruun kaadireen naannoo sanii dheessitee gara naannoo biraatti galtee jirti. Kaadireen maan naannoo biraatti galte kun abdii kutannaadhaan jaarsota daa'imman xixiqqaa fi jaarsota gama adda addaatiin miidhaa gurguddaa akka geessaa jirtu. Arsii Muneessaa irraa odeessaaleen nu ga'een ibsaa gama hundaan kan cinqamte OPDO'n wamatti mul'ate wamatti fakkaate hunda akka gochaa jirtudha kan odeeffannoon achi nu ga'e ka ibsu. Kan biraa kun hayyoota Oromoo irraa ergaa dhufeedha. Oromoon sa'aatii dhumaa jirru kana irratti addunyaanis akka nu dhageettu gama adda addaatiin yaalii adda addaa gara waraanaatiin taasisaarru dabalataan hayyoonni Oromoo walitti dhufanii mari'achuu gama adda addaatiin sagaleen Oromoo akka ol guddatee addunyaa irratti mul'atu gochuudhaaf keessattuu duulli karaa tiwutariitiin godhamu hirmaannaan uummata keenyaa gara tiwutarii jiru baay'ee dadhabaadha. Biliis kanarratti yaadaa kan jedhu ergaa hayyoota Oromoo adda addaa irraa dhufaa jiru. Tiwutarii irratti uummata Oromoo naannoo Oromoo keessatti Oromoo ajjeesanii ka'anii dhaqanii Amaaraa Jenosaayid jedhanii kaampeenii tiwutariitti yeroo godhanitti mul'ata. Oromoon dhimma isaa irratti dhugaa isaatu sobatti dabaluudhaa miti. Dhugaa isaatu dubbatee hin fidne hedduu qaba waan ta'eef dhugaa ofii gara tiwutariitiin waan godhamu kana guyyaa duulli tiwutarii qofatti adeemsifamu qofa odoo hin taane guyyaa guyyaadhaan duulli Oromoo irratti achitti godhamaa oolu waan hedduu ijji addunyaa garaagaraa pirezidaantonni bulchitoonni dhaabbilee idil addunyaa garaagaraa haala salphaadhaan taaggochuudhaan qofa dhimma Oromoo irratti advokeesii hojjetamuun wanni guddaa kan qabu bu'aa guddaa kan qabu tiwutariidha waan ta'eef hirmaannaan keenya karaa tiwutarii qabnu kan guyyaa duulli waamamu qofa odoo hin taane feesbuukii makana irratti 24/7 asirratti dabarsuu qofa odoo hin taane tiwutarii irratti yoo beekne tiwut goonee yoo wallaalle hayyoonni Oromoo bakka adda addaa dhimma Oromoo irratti tiwut godhan riituut gochuudhaan koppii goonee tiwut gochuudhaan sagaleen Oromoo achinis akka ol ka'u akka goonu kan jedhu ergaan darbaa jira. Namoota adda addaa dhimmoota kanarratti dubbisuu dandeenya. Kan dhumaa Denveriin jira. Kaleessa guyyaa gammachuu ture as Denveritti kilabiin burqituu of Oromiyaa garee Republic of Gabon wajjin tapha geebaatiif African Premier League jedhanii United African Premier League jedhanii asitti tapha taphataniin Republic of Gabon gareen burqituu Oromiyaa mo'achuudhaan geeba argatee jira. Kanuma waan tapha waan ta'eef yookaan tapha kubbaa qofaa miti kan ilaalamee darbamuu qabu. Gareen kun tapha kanaaf ga'uudhaan dura garee maqaa Eritiriyaa fi maqaa Itoophiyaatiin taphatan lamaan mo'atee darbuudhaan
dhumarratti geebaaf gahuudhaaf taphataa turan garee Jaamaayikaa wajjin taphatanii garee Jaamaayikaa wajjin yoo taphatan gareen warra Eritiriyaa fi gareen warra Itoophiyaa kun dhufanii garee Jaamaayikaa deeggaranii akka geebaaf darbu yaaliin taasisan hin milkoofne gareen Jaamaayikaa garee Gaanaa wajjin sadarkaadhaaf taphatee kaleessa Republic of Gabon wajjin kan taphate gareen burqituu Denver Republic of Gabon mo'achuudhaan maqaa Oromoo ol kaasanii waan nama ajaa'ibu waan iddoo sanatti namatti tolu alaabaan keenya mul'achuu maqaan keenya dhahamuu qofa odoo hin taane faaruu Republic of Gabon erga faarfame booda Oromiyaa bakka bu'uudhaan faaruun alaabaa Oromoo isteediyeema sana keessatti qopheessitoonni lammiileen biyya adda addaa iddoo argamanitti faaruun alaabaa Oromoo faarfamtee maqaa Oromoo ol kaasaa oolanii jiranii dargaggoonni Denver Colorado fi bakka adda addaa irraa walitti baatanii maqaa Oromoo akkasitti ol kaaftaniif hedduu galatoomaa jechuun barbaada kan dhumarratti ani qabu kanuma Dajanee gara keetti deebisee jira. Gaariidha tapha sana toonu agarsiifte gaariidha tapha garee tokko duwwaa toon taane maqaan isaanii yeroo ati maxxansite kanan arge Oromiyaaf Gaaboon jedha biyya Oromoo tokkoo fi biyya Gaaboon Afrikaa tokkotu wajjin taphate tapha isaanii sana laayivii arginee turre hedduu galatoome Zaak iddoodhuma jirtu waan jirtu waan nu sheerii nu goote fi gama kiyyaanis warra Arsii Muneessa woboon achitti sochii godhaa jiru sana jabaatee itti fufeeti jira diina naannoo sana jiru hedduu rifaasiseera tinu jabeessaa jedhanii kun ergaa keessan dabarsine gara biraatiin immoo akkuma irra deddeebinee dubbannu Saudi Arabiyaa keessatti uummanni Oromoo dhalattoonni Oromoo baqattoonni Oromoo hedduu miidhamaa akka jiranidha. Ammas odeeffannoon kan nu bira ga'u amma qorri waan dhufee fi qorris nu ajjeesee ho'i duraan nu ajjeesaa ture. Wanti nyaannu wanti dhugnu hin jiru uffatuma duraan qabnu sana uffannee jirra uffanni nurratti ciccite sana bira darbeetii gaadhanni keenya nu oksisee waan adda addaa taane waan miidiyaa irratti himne waan hedduu dubbataa jiru ijoolleen xixinnoon waan nyaattu dhabdee dubartoonni achitti du'aati jiru ijoolleen du'aati jirti ammas sagalee nu ta'a jedhaa jiru egaa gama keenyan ammas irra deebinee wanti jennu uummanni keenya baqattoonni Saudi Arabiyaa fi biyyoota Arabaa kan biroo keessa jiran Yemanis kan jiran kanas bira darbee Afrikaadhum keessa Somaaliyaa keessattuu Argeessaa keessa warri jiran baay'ee miidhamaati akka jiran mirgi namummaa isaanii sarbamaa akka jiranidha. Egaa Bilxiginaa irraa yeroo ammaa kanamtuun eegamu already Bilxiginaan kufteera jenne amma kanaasaa jirru Bilxiginaan kuftee booda maaltu ta'a kan jedhudha. Hundi keessanuu iddoo jirtan uummata keessan keessattuu warri biyya alaa jirtan embaasii Saudi Arabiyaa irratti dhiibbaa godhaa fi uummata achi rakkataa jiru daqqaba kan jedhudha ergaa kan dabarsinu. Egaa sagantaa keenya Zaak kan biraa qabaachuu baattee kanumaan raawwannaa amma ammaatti waan wajjin turtaniif hedduu galatooma. Egaa qophiiwwan erga OPDO'n kufte yookiin Bilxiginaan kufte bulchiinsa Abiy Ahmed erga kufee booda maal ta'utu irra jiraata kan jedhu hayyootas isinii dhiyeessine marii keenya kan itti fufnu ta'a. Kana booda akkuma kana dura jalqabnee mariin si'achi adeemsifamu Abiy dugda duuba yookiin immoo Abiy iddoo bulchiinsa Abiy booda maaltu ta'aadha malee kan Abiy fi kan Bilxiginaa akka raawwateedha wanti mul'ataa jiru kan agarsiisu. Amma ammaatti waan nuti wajjin turtaniif hedduu galatoomaa Dajanee Guutamaati. Zaak Duubee wajjin ture kan isin keessumsiifne gama teeknikaatiin immoo Mahadii Juneeddii ture. Sagantaan OMN biroo itti fufuu nagaan nu tura.